torbee darbee irraa hafe isin qabadhee dhiyaadheera. Kana jechuun gilgaala xumura boqonnaa lamaa fi gilgaala xumura boqonnaa sadii isin qabadhee dhiyaadheera. Hanga xumura qophii keenyaan nu waliin turaan affeerraa keenya. Sagantaa keenya kallattumaa yoo itti deemnu sagantaa keenya jalqabaa maal jedhaa gilgaala keessa deebii boqonnaa lama. Akkuma beekamu torbee darbee keessallee gilgaala boqonnaa tokko keessaa gaafiidhaan ijoo ta'an fi kan irra deebii qaban dhisee isin hojjedhee ture. Har'as gaafiidhaan ijoo fi gaafiidhaan ulfaatoo ta'an isin hojjedha. Kan fakkaataa jechuudha. Gaafiin jalqabaa maal jedhaa kanneen iskeerii sirrii ta'an adda kamiidha. Kanneen iskeerii sirrii ta'an kamiidha. Tokko faras zeeroon hin jiru. Tokko 121 169 88 144 300 1,100 fi 81 irra sagalii keessaa kamtu iskeerii sirriidha. Kana jechuun iskeerii sirrii jechuun akka ibsa keenyarra ilaalle irratti yaa walqixaa xaa iskeerii akkana ta'a jennee ilaalleerra jechuudha. Kana keessaa yaa keenya katee kamii jechuudha. Iskeerii yoo ilaalle zeeroo iskeerii sirriidha. Kana jechuun akka ibsa yeroo darbee irratti zeeroo iskeerii jechuun zeeroodha jechuudha. Tokkollee iskeeriidha. Maaliif tokko iskeerii yoo goone tokkuma argannaa jechuudha. 121 lakkoofsi mataa isaatiin baay'atee 121 nu kennu hin jiramoo hin jiruu jennee ilaalla. Hin jira sababni isaa wayita diddiirsa kopxiitiin ilaallu gabaabumatti diddiirsa kopxiitiin hojjechuu dandeenya. Salphumatti yoo isin garsiise ammoo raadikaala jalatti 121 yoo goone meeqa nu baha jechuudha. Raadikaala jalatti 11 baay'isuu 11ti. Kana jechuun meeqa nu baha jechuudha. 11 jechuudha. Kanaafiyyuu 121 illee iskeerii sirriidha jechuudha. 169 bira dhufnellee akkasuma 169 illee maluma kopxiitiin diddiirsuu dandeenya. 169 raadikaala jalatti mala salphaadhaan hojjechuu dandeenyu. Kana jechuun 13 baay'isuu 13ti. 13 baay'isuu 13 keessaa immoo kamtu nu ta'a jechuudha. 13 kanaafiyyuu 169 illee maal inni iskeerii sirriidha. 88 bira haa dhufnuuti. 88 bira haa dhufnu. 88 lakkoofsi mataa isaatiin of baay'isee 88 nu kennu hin jiru. Lakkoofsi mataa isaatiin ol baay'isee al lama baay'isee 88 nu kennu hin jiru jechuun maal mul'isaa akka inni iskeerii sirrii hin ta'in nuuf garsiisaa jechuudha. 144 haa ilaalluuti. Fakkeenya kun hin jiru jechuus keessa. 144 yoo ilaalle immoo hin jira. Fakkeenya 144 raadikaala jala galchinee 144 raadikaala jala mul'atu ta'e. 144 raadikaala jala galchinee yoo baasnu meeqa ta'a 12 baay'isuu 12. Achi booda meeqa nu baha jechuudha 12. Kanaafiyyuu 144 maal ta'uu isaa nu mul'isa jechuudha. Iskeerii sirrii ta'uu isaa jechuudha. 300 bira haa dhufnuuti. 300 bira dhufnu lakkoofsi mataa isaatiin of baay'isee 300 nu kennu hin jiru. Lakkoofsi mataa isaatiin of baay'isee 300 nu kennu hin jiru. Kana jechuun al lama fakkeenya lakkoofsi tokko baay'isuu tokko henne tokko ta'a waan ta'eef mataa isaatiin deebi'ee baay'isee 300 nu kennu waan hin jirreef iskeerii sirrii miti jennee fudhannaa jechuudha. Iskeerii sirrii miti jennee fudhanna. Kana yoo ilaalle immoo 1,100 raadikaala jalatti yoo goonu 40 ta'a. 40 baay'isuu 40 nuuf kennaa jechuudha. 40 baay'isuu 40 keessaa immoo kamtu nuuf baha jechuudha. 40 qofa nu baha jechuudha. Kanaafiyyuu maal mul'isa jechuudha. 1,100 illee iskeerii sirriidha jechuudha. Bifa firaashiniitii yookiin bifa raashinaalii kanaan yoo jiraate haala kamiin arganna? 81 irra 9 kanallee maal fuune raadikaaluma jala galchinaa jechuudha. Tokko isaanii raadikaala jala galchuu hin dandeenya. Garuu raadikaala tokko balleessee tokko fayyadamuu hin dandeenya. Kana jechuun 81 meeqa ta'a jechuudha. 9 baay'isuu 9 yoo ta'u 9 jechuun immoo meeqa? 3 baay'isuu 3. Kana keessaa meeqa nu ta'a jechuudha. 9 baay'isuu 9 irra 3 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu 81 irra 9 haala kanaan jechuudha. Malli salphaan hin hojjetan kanallee yoo ta'u kabiraatiin immoo malli salphaan mala kopxiitiin diddiirsuu illee hin danda'ama jechuudha. Mala kopxiitiin diddiirsuu haala kana dura viidiyoo kana dura hojjedhe irratti kana isin barsiisee ture jechuudha. Inni itti aanu gaafii lammaffaan kan waan wal fakkaatu waan ta'eef irra darbee gaafii sadaffaa dhufne iskeer ruutii kanneen armaan gadii barbaadeedha. Iskeer ruutii kanneen armaan gadii barbaade. Iskeer ruutii kanneen armaan gadii barbaaduudhaaf haaluma ammaa kana hordofuu hin dandeenyu. Fakkeenya 64 irra 81 jedha. 64 jechuun meeqa? 8 baay'isuu 8. 81 jechuun immoo meeqa? 9 baay'isuu 9. Kanaafiyyuu meeqa jechuudha? 8 irra 9 ta'a. Iskeer ruutiin isaa meeqa jechuudha? 8 irra 9 yoo iskeerii goone meeqa nu deebi'a waan ta'eef iskeeriin isaa kana nu deebi'a waan ta'eef jechuudha. 121 haaluma saniin hojjannaa 11 irra meeqa nu ta'a jechuudha? 9 nu ta'a. Gabaabsee isin himu 900 immoo meeqa nu ba'a? 30 yoo nu ba'u 529 immoo 23 nu baha jechuudha. Kanaafiyyuu kan lakkoofsa kana deebisnee wayita iskeerii goonu meeqa arganna? Gatii as keessa jiru kana arganna jechuudha. 900 irra 529 0.09 kana ammoo meeqa arganna? 0.3 baay'isuu 0.3 osoo goone meeqa arganna? 0.09 arganna jechuudha. Kanaafiyyuu iskeerii isaa iskeeruutii isaa meeqa ta'a jechuudha? 0.3 ta'a. Wayita iskeerii goone immoo gatii asawwal arganne kana gatii nu kenname kan argachuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanee jiru maal jedhaa?
kanneen armaan gadii salphise. Kanneen armaan gadii salphise. Kana jechuun raadikaala jalaallee hin baasnaa yookiin iskeer ruutii isaallee egaa argannee booda mala salphaa ta'een kaahii jedha. Mala salphaa ta'een kaahii jedha. Mala salphaa ta'een kaahii jechuun fakkeenya 81 irra 9 kan mala salphaadhaan haa kennuuti. 81 irra 9. 81 irra 9 heega ta'eeti. 81 jechuun meeqa jechuudha? 9 baay'isuu 9 jalqaba irratti. Kun ammoo maal taare? 3 baay'isuu 3. Raadikaala jalatti deebi'a. Garuu mala salphaadhaan kenna beekuudhaaf 9 irra 3 iskeer ruutii isaa yoo ta'u booda mala salphaatiin kaa'u jechuun 9 irra 3 meeqa 9 irra 3 meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu mala salphatee hirna keessa kun yookiin ibsamne keessa kun mala salphateen akka nu kaa'amuu hin danda'a jechuudha. Mala salphaadhaan kaa'u jechuun walirraallee hirree kennaa jechuudha. Kattaanee jiru 36 irra 444 raadikaaluma jalattee jechuudha. Jalqaba irratti akkasiniin jedhe as keessatti illee salphisnee fixuu hin dandeenya. Maaliif 9 tokko ta'a 9 asitti meeqa ta'a? 9 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu 9 3 ta'ee bahaa jechuudha. As keessatti illee mala salphaadhaan akkamii salphisuu dandeenya? Lakkoofsa kana tokko haa hirruuti. Fakkeenya 36 hirruuti. 36 hirruu 36 tokko nu ta'a. 444 hirruu 36 ammoo 4 nu ta'a. Kana jechuun meeqa nu ta'a jechuudha? Tokko raadikaala jala tokkumaan baha. 4 immoo raadikaala jala meeqaan baha? 2 nu baha jechuudha. Kanaafuu mala salphateen kaa'uu hin dandeenya. Inni biraa haala kana as keessatti salphisuu baannellee karaa biraa yoo hordofne 36 jechuun meeqa? 6 baay'isuu jahati 444 jechuun ammoo 12 baay'isuu 12. Kun ammoo meeqa ta'ee bahaa? 6 irra 12 ta'a jechuudha. Way salphisnu 6 tokko 6 2 jechuudha. Kanaafiyyuu as keessatti illee salphisnee baasnee fi haala kanallee fayyadamnee baasnellee deebiin kenna tokkumaa jechuudha. Garuu wanni barbaachisaa ta'e iskeer ruutii isaa qofa kaa'uu osoo hin ta'in mala salphaa ta'een illee kaa'uun dirqama jechuudha. Ajajni kenna akkasumaan jedhu. Inni biraa fi gaafiin ijoon kitaabarra jiru maal jedha? Ida'amni lakkoofsa lakkaawwii maangoo duraa 7 jedha. Ida'amni lakkoofsa lakkaawwii maangoo duraa 7 walitti aansuun ka duraa meeqa ta'a jedha. Kana jechuun lakkoofsa maangoo kenna tokkorraa kaana ka duraa waan jedhee tokkorraa kaana tokko itti aansee 3 5 9 11 13 7 ta'uu ilaallaa jechuudha. Jalqaba ida'ama isaa osoo hin ilaalin dura takka 2 3 4 5 6 akkasumas 7 takka 2 3 4 5 6 7 guutuu qabaa miti torba gidduu kanatti torba hin jaa 5 7 9 11 13 jedhu. Kunniin jalqaba irratti torba higatee ida'ama jaraa barbaannaan ta'eef maal nuuf kenna laallaa jechuudha. Mallattoo eda'uu gidduu jaraa galchinaa eda'uu. Haga asii fakkeenya haga 11 kanaa meeqa ta'a? 36 ta'a gabaabumatti tokko edaas 3 jennee yoo deemne 4 edaas 5 9 edaas 7 9 edaas 7 16 irratti 9 25 edaasa 11 36 edaasa 13 asitti nuuf isa yoo ta'e maal ta'a? 49. Amma 49 kun maayini iskeerii sirriidha jechuudha. Kanaafiyyuu ida'amni lakkoofsa lakkaawwii maangoo duraa 7 iskeerii sirrii nu kenna jechuudha. Iskeerii sirrii nu kenna jechuudha. Gabaabumatti akkana haala kanaan eda'uu hin dandeenya. Gaafiin jahaffaarra jiru kan irra utaalisuun maal jedhaa? Kanaa wal fakkaata ida'amni lakkoofsa lakkaawwii maangoo 40 duraa meeqa ta'a jedha. Gaafiin irratti sun immoo ida'amni lakkoofsa lakkaawwii maangoo duraa 40 jedha. Kana amma fakkeenya haga 7 deemnee 7 waan jedheef kana immoo meeqa haga meeqa deemnee jechuudha. Sana immoo haga 40 deemnaa jechuudha. Haga 40 nu ga'u baay'ee ni jira. Haga 40 nu ga'u deemnee walitti daanaa. Gatii isaa meeqa nu dhufu yoo isin jenne 1600 dhufa. 1600 deebii gabaabaa isaa yoo isin kenne 1600 dhufa. 1600 jechuun ammoo meeqa jechuudha? 40 jechuudha. Iskeerii sirrii nu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu ida'amni lakkoofsa lakkaawwii maangoo walitti aananii yeroo hundayyuu maal nu kenna? Iskeerii sirrii nu kenna jechuudha. Gaafii 8ffaa fi gaafii yeroo baay'ee qormaata irratti baay'atu dhugaa yookiin soba jedhe. Dhugaa yookiin soba jedhe. Kiyuubiin lakkoofsa maangoo lakkoofsa maangoodha. Kiyuubiin lakkoofsa maangoo maangoodha. Kiyuubiin lakkoofsa maangoo maangoodha. Dhugaa ta'uuf hojjennee ilaaluu qabna jechuudha. Akkanaan dhugaa yookiin soba jechuun hin dandeenya. Haalli kamiin hojjennaa? Kiyuubiin isaa fakkeenya lakkoofsa kiyuubii tokko 3 himti kiyuubii lakkoofsa 3 lakkoofsa maangoodha. Kiyuubii itti goon immoo gatiin argannu immoo meeqa nu ta'a laallaa jechuudha. 3 kiyuubii jechuun 3 baay'isuu 3. Kana jechuun meeqa nu kenna jechuudha? 27 nu kenna jechuudha. 27 nu kenna jechuudha. Kanaafiyyuu 3 illee kiyuubii 3 illee maangoodha. Gatiin argannillee meeqa jechuudha? Maangoodha jechuudha. Kanaafiyyuu kiyuubiin lakkoofsa maangoo lakkoofsa maangoodha jedha. Fakkeenya ammas deemnee 7 baay'isuu 7 yoo inni 247 akkasina fakkaata. 247 akkasii. Kanaafiyyuu
gatiin asitti argame kiiyuub torballee mangoo yoo ta'u gatiin isillee inni mangoodha jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin keenya maal ta'a jechuudha dhugaa nu ta'a jechuudha. Deebiin keenya dhugaa nu ta'a. Qormaata kamirratti yoo dhufe haala kanaan cheekgoon ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaafiin baarra jiru ammoo dhugaa soba jedha. Kiiyuubii sirriin dijiitoota xumuraa 0.3 qabu ta'uu hin danda'udha. Kiiyuubiin sirriin dijiitoota xumuraa 0.3 ta'uu hin danda'udha. Mee haalaalluuti fakkeenya dhugaa moo soba ta'uu isaa ilaallaa jechuudha. 30 haa fudhannuti. 30 yoo fudhanne 30 kiiyuubii sirriin isaa meeqa laallee kana jechuun 30 kiiyuubii godhu jechuudha miti 30 baay'isuu 30 baay'isuu 30 asii haga asii 900 yoo nu ta'u baay'isuu 30 goonee 27 nu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu 27 yoo nu ta'e gaafiin keenya maal jedhaa kiiyuubii sirriin dijiitoota xumuraa 0.3 ta'uu hin danda'u. Garuu 0.3 kiiyuubii sirriidha 27 zeeroon dhumarra jiru meeqa 3. Kanaafiyyuu gaafiin kun ta'uu hin danda'u waan jedhuuf maal nuuf ta'a jechuudha soba nuuf ta'a jechuudha. Kun ammoo maal jedhaa kiiyuubiin sirriin dijitii mana tokkee 8 ta'e hin jirudha. Kiiyuubiin sirriin dijitii mana tokkee 8 ta'e hin jira. Fakkeenya 2 yoo fudhanne 2 kiiyuubii yoo goone meeqa nu ta'a 8 nu ta'a jechuudha. Kana jechuun 2 baay'isuu 2 kanaaf 8. Kanaaf asirratti maal jedhaa kiiyuubiin sirriin dijitoota mana tokkee 8 ta'e hin jiru waan jedhuuf maal ta'a jechuudha illee soba nuuf ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu gaafii kamiyyuu isin dhiyaate cheekgootanii ilaaluu hin dandeettanii lakkoofsa fudhattanii gaafiin dhiyaatu kamiyyuu lakkoofsaan ala waan hin baaneef jechuudha hima deebi'e waan ta'eef. Inni biraa gaafii ka irra utaale sunniin gaafiidhas sirrii salphaadha kiiyuubii barbaadu iskuweerii isaa barbaadu waan ta'eef saniif irra utaale gaafiin 14ffaan immoo maal jedhaa gaafii 14ffaa kitaaba fayyadamu. Gaafii 14ffaa kitaaba irraa isin dubbisaa maal jedhaa gaafiin 14ffaan hammi iskiriinii televezyiiniidha. Hammi iskiriinii televezyiinichaa asirra isin kaasuuf yaaleera. Dheerinni sarbii fiixee gubbaarraa gara bitaa jiru irraa hamma fiixee jala gara mirgaa jiru yoo ta'e hammi iskiriinii sarbii kanaa meeqa ta'a? Kana jechuun asiif asiin nu kennameera olee fi dalgeen nu kennameera. Kana keessatti ammoo sarbiin isaa kun meeqa ta'a jechuudha. Sarbiin isaa kun meeqa ta'a jechuudha. Sarbii isaa kana ammoo haala kamiin hojjannaa seera Paayitaagoras teeramii hojjanna. Kana jechuun as 21 hega ta'e asillee meeqa ta'a jechuudha. 21 seentimeetira asiin ammoo meeqa ta'a jechuudha. 17 seentimeetira jechuudha. Seera ka gidduu barbaadnu kam jechuudha. Sarbii kanaa jechuudha. Gatii sarbii kanaa beeku. Gatii sarbii kanaa argachuudhaaf seera Paayitaagoras teeramii maal jedhaa? Caa iskuweeriin jedha. Edaasa viidiyoo darbe keessatti illee hojjedheera. A iskuweerii edaasa baa iskuweeriidha. Nu ammoo sarbiin keenya maayinas biratti caa keenya kanaa jechuudha. Caa keenya kana yoo fudhanne ammoo caan walqixa as bakka aati as bakka baay'oo nu kenne fakkeenyaaf as bira wal jala dabarsuun a baay'achuu hin dandeenya. Caan keenya caa takkatti barbaanne waan ta'eef maal goonaa raadikaala jala galchannaa jechuudha. A iskuweerii edaasa baa iskuweerii godhannaa jechuudha. Kanaafuu gatii aallee hin beeknaa gatii baallee hin beeknaa iskuweerii goonee raadikaala jala baana. Kana jechuun 21 iskuweerii edaasa 17 iskuweerii jechuudha. 17 iskuweerii ta'uu kun meeqa ta'a 441 kun ammoo 289 dhufa booda isaa 730 akkasuma fakkaata 730 deebiin isaa dhumarraa ammoo 700 gatii wayii dhufa gatiin isaa caarratti meeqa ta'a jechuudha yookiin sarbiin keenya kun meeqa ta'a jechuudha 27 tuqaa 03 nu ta'a jechuudha 27 tuqaa 03 nu ta'a. Kanaafiyyuu gaafii kana keessatti guddaan jiru maa inni seera Paayitaagoras teeramii yaadachuudha. Seera Paayitaagoras teeramii keessatti faallaa haayipooteenasii fi amma caan keenya maal bakka nu bu'aarte jechuudha. Haayipooteenasii san nu bu'aarte jechuudha. Kanaafiyyuu seera Paayitaagoras teeramii fayyadamnee haala kanaan hojjechuu hin dandeenya. Egaa gaafii gilgaala xumura boqonnaa 2 haala kanaan yoo xumurre gilgaala xumura boqonnaa 3 ammoo ittaansinee ilaallaa jechuudha. Gilgaala xumura boqonnaa 3. Gilgaala xumura boqonnaa 3 keessatti gaafii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa sirri salphaadha. Koordineetii kaasuu fakkeenya koordineetii irratti xaa yaa yoo jedhe gatii as bira 3 4 yoo kaahee jiraate 3 4 inni kaahee kun gabatee irratti garsiisii yookiin koordineetii diriiroo garsiisidha. Koordineetii diriiroo garsiisuu jechuun immoo salphaadha. Haala kanaan goonee 3 asiin tuqaa goonee kan negeetiif poozitiif viidiyoo darbee keessatti waa'ee kanneen sirriitti viidiyoo darbee keessatti isin barsee jira waan ta'eef hima ulfaataa ta'e kana qofti hojjedha jechuudha. Kan itti aanee jiru kun maal jedhaa himni kun yookiin gaafii yookiin piroobileemiin kenna kun siifan jedha kophee daa'ima gatii gurgurtaa dura jiru qarshii 138 irraa 40% gadi buusuun bitte. Qarshii gadi buuste gaafii qarshiin gadi buuste meeqa qarshii ittiin bitte hoo meeqa jedha. Kanaafiyyuu amma haala kamiin hojjannaa furmaanni isaa asirratti hojjedha. Furmaanni isaa
gati dhibba jechuun parsantii 40 jechuun meeqa 40 irra dhibbaa jechuudha parsantii 40 jechuun kana jechuun ammoo 138 40 irra dhibbaa yoo ta'u gubbaa kanatti ammoo gatii aatii barbaadaa jechuudha gatii qarshii gatiin buuste kan beekuuf deemnaa jechuudha kanaafuu gabaabumatti maal fayyadamna qaxxaamura baay'isuu fayyadamnaa jechuudha dhibba jennaanii yookiin dhibba aallee jechuu hin dandeenyaa jechuudha kanaafiyyuu 138 baay'isuu 40 yoo jenne irra dhibbaa qofa adda argachuu deemaa irra waan ta'eef jechuudha irra dhibbaa dhibbi hin bada waan ta'eef aan kenne meeqa nu ta'a jechuudha 55 tuqaa 2 nu ta'a jechuudha kana kan waliin baay'isnee wayita dhibbaa hirru 55 tuqaa 2 kanaafiyyuu gatii qarshiin garii ittiin buuste meeqa ta'a jechuudha 55 tuqaa 2 ta'a jechuudha qarshiin ittiin dura bitte hoo qarshiin ittiin dura bitte hoo meeqa ta'a jechuudha qarshiin ittiin dura bitte hoo laaluuf meeqa ta'a gatii aarraa arganne kana gatii jalqabaa meeqa inni arganne dhibbaa fi 38 jira jechuudha dhibbaa fi 38 hir'isuu 55 tuqaa 2 yoo jenne meeqa nu kenna 88 tuqaa 6 akkas nu kenna jechuudha 88 tuqaa 8 nu kenna akkasuma fakkaatu 88 tuqaa 8 gaa'umatti konseptii isaati jechuudha konseptii isaa haala kanaan fudhannaa jechuudha qarshii isiillee kanaan arganna parsantii yeroo kamiyyuu hin dagachuu hin qabne 40% ta'e 50% ta'e 40 irra dhibbaa jechuudha jechuun irra dhibbaa jennee fudhachuu dandeenya. Inni immoo gaafa shanaffaa fi inni xumuraa immoo haala kamiin hojjetama? Shanaffaa fi inni xumuraa immoo inni shanaffaa fi inni xumuraa immoo maal jedha? safarri kofa rog-sadee kofa sirrii jedha. Safarri kofa rog-sadee kofa sirrii tokko inni guddaan 20 digriin safara kofa xiqqaa lammataa caalaadha. Safarri kofa xiqqichaa hoo meeqa? Safarri kofa xiqqichaa hoo meeqadha jechuudha. Safara kofa xiqqichaa argachuuf as keessaa jalqaba irratti kofa sirrii eegale maal mul'isaara akka inni digrii 90 ta'e mul'isaa jechuudha. Kanaafiyyuu gatii kana xaayoo jenneen gatii kana yaayoo jenneen idaa siyaa meeqa nu kenna jechuudha digrii 90 nu kenna jechuudha digrii 90 nu kenna kana keessatti ammoo kofa lammataa kofa xiqqicha kamiin meeqaan caala jechuudha isa jalqabaa 20 caala jechuudha kanaafiyyuu gatii yaa kenna idaasa 20 jennaani jechuudha idaasa 20 heega jenneeni bakka yaa kennaa meeqgalchuu dandeenya jechuudha gatii fudhanne kana yaan kenna idaasa 20 ti wal qixa waan ta'eef idaasa jenneeni idaasa 20 idaasa 20 kun yaa kenna bakka nu bu'ee jechuudha kanaafiyyuu wal qixa 90 jechuudha 90 eega ta'eeti idaasa xaa meeqa nu ta'a tarmii wal fakkaataa waan ta'eef lama idaasa 20 ta'a 90 jennaan as keessatti amma mala irraa hir'isnee jechuun masaanuun isaa pozitiivii waan ta'eef negeetiivaan ittillee negeetiivaan lama qofa addaan bifannaa jechuudha kun hin badaa lamni wal qixaa meeqa ta'a 90 hir'isuu 70 ta'a jechuudha irra lama meeqa ta'a jechuudha 35 nu ta'a jechuudha xaan kenna 35 ammatti garuu ka arganne malee yaa hin beeknu xaa arganne malee gatii xaan kennaa meeqa jennee 35 jennee garuu yaan kenna meeqa idaasa 20 ta'e jechuudha kanaafiyyuu yaa wal qixaa idaasa 20 heega ta'e bakka xaa kennaa meeqa galchina jechuudha 35 galchina jechuudha 35 idaasa 20 35 idaasa 20 jechuun meeqa immoo gatii yaa kennaa 55 kana immoo milkaneessinee ilaaluu hin dandeenya 35 idaasa 55 meeqa nu kenna 90 nu kenna kanaafiyyuu xaa idaasa yaa kennaa meeqa jechuudha 90 gaafilee har'aaf isin qabadhe kana egaa daawwattoota keenya gaafileen har'a boqonnaa 2 fi boqonnaa 3 gilgaala xumuraa isin qabadhe dhiyaadhe kana fakkaatu ture yeroo itti aanutti immoo yeroo itti aanutti boqonnaa haaraa boqonnaa 4ffaa jalqabna hanga xumura qophii keenyaa waliin turuu keessaniif galatoomaa jecha nagaan naaf tura.